Yooyaa akkam jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna. Odeeffannoo guyyaadhaan dhaqqaban qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Jalqaba irratti hangafoota oduu. Guyyaan gootota Oromoo Ebla 15 waggaa 41ffaan har'a Ebla 15 bara 2025 uummata Oromootiin kabajamee jira. Guyyaa kanaan wal qabsiisanii Taayyee Danda'aa fi Jawaar Mohaammed dubbii addaa tokko dubbatanii jiru. Akkasuma Jawaar Mohaammed icciitii tokko baasee jira. Dubbiin jarri dubbatan maali? Icciitiin Jawaar Mohaammed baasee hoo maali kan jedhu qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota jiru miidiyaa gara odeeffannoo keenya guutuutti osoo isin hin dabarsin dura namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraabiin godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya. Asumaan gara odeeffannoo keenya guutuutti isin dabarsin isinis hamma xumuraan nu faana turaan affeerraa keenya. Atakaroon mootummaa fi uummanni aanaa gobbaa gandareeraa dhimma paarkii biyyoolessa Gaarren Baalee keessaa ka'u irratti keessa seeneen itti fufe. Mootummaan sababa paarkii dhaabbata hambaa barnootaa fi saayinsii dhaabbata mootummoota gamtoomanii UNESCO irratti galmaa'eef uummanni gandareeraa diimtuu reefuu fi kanneen biroo keessaa ka'u aanaa dalloo mannaa bakka gomgoma jedhamu qabachuu qabu jedhe. Uummanni ammoo hundeeffama paarkii kana dura as keessa jiraataa turre lafa dhaloota hedduuf keessa jiran irraa hin kaanu jechuudhaan ka'uu didan. Kana hordofee mootummaan humna waraanaa fayyadamuun manneen ummata diigaa jira. Har'a waaree booda ganda diimtuu keessatti manneen namoota humnoota nageenyaatiin diigamaa turanii jiru. Dhimma paarkii Baaleetiin wal qabsiisee uummanni Baalee lafa isaaniitiin alatti sodaa akkamii paarkii kanaaf qabu kan jedhu namni tokko akkas jechuudhaan ibse. Namoonni hammatee irratti ijaaramu irraa buqqisee qaama biraa naannoo sana hin turre naannoo sana hin baratamneen bakka bu'ee wajjijjiiree qaamni jalqaba lafa sana misoomsee naannoo sana jiraataa ture irraa kaafame itti irra hojjennee jiraataa ture. Waardiyyaa waan garagaraa ta'e warra bifa haaraan dhufe kanaaf yeroo tajaajila argatan naannoo akka Finfinnee fa'aa Adaamaa magaalota Oromoo kan hedduu isaa keessatti wantoonni kunneen immoo seera addunyaa keessatti warroonni akka magaalaa Chaayinoota Hong Kong yeroo dur turte magaalaa akkamitti uummata isaan dhiisanii magaalaa haaraa yeroo Beejing ijaaranii uummata naannoo abbootii lafaa sanii hammatanii irra ijaaran. Hammatanii irra ijaaran jechuun akkamii namni lafa bal'aa yoo qabaate iddoo isaa suni beenyaa gahaa kafalanii fi mana inni keessa qubatu naannoo saniin istiraakcharii bakka sanii magaalaa ijaaramaa kanaan walgituun akkaataan wal qabatee waliin guddachuu danda'u. Buqqifamee sun taane wajjumaan ijaaramuu danda'u yoo danda'e ijaarratee yoo dadhabee ijaaramee fi qixa garagaraa mijeessanii fi bifa saniin kan paarkii sunillee seerotaan paarkii addunyaa keessa akkuma isin jettiin jalqaba kan godhamu sararama erga sararame immoo naannoo bineensi keessa jiraatu fi namni irra jiraachuu danda'u adda baasu achuma keessatti namoota laan irraa kaasanii bakka tokkotti qubachiisu. Qubachiisu jechuun naannoo sana fageessanii osoo hin taane dhimma bineensummaan naannoo sana keessa jiraatu namoota kanneen wajjin kan jiraachuu barate kan namoota kanneen wajjin wal beeku hedduudha. Nama biraa wajjin wal fidanii walii galuu danda'an haala qilleensa naannoo saniitiin illee namni biraa dhaasee walii galuu dhabuu danda'a. Kanaaf turistii diidaa fiduu fi haala jireenya idilee bineensota kanneenis jeequu ta'a. Kanatu hin baratamne biyya keenya keessatti. Amma kana qofa isin waan albuudaa Sudaan keessan baay'ee sirriidha. Kan kana hunda caalaa kana sodaachisu namoonni Oromoon aadaa qaba. Aadaa kanaan bosona kanas kan tursiisan. Aadaa kanaan bineensota kanas kan tursiisan. Amma naannoo Harargee kana ilaaltanii bosonni irraa dhumatee bineensonni magaalaa keessa yaa'anii akkuma sareetti nama wajjin oolu jiran. Duruu uummata kana hundaan gaafa buqqifamanii irraa ka'anii har'a turistii biraa itti affeerran bosona kana misoomsinaa paarkii addaa goonaa wanti jedhamu kuni sodaa akkasii keessa fana galchan. Bineensonni kunneen namoota haarawatti dhufan kanaan bosonni kunis manca'ee albuuda kanaaf jecha mancaafamame boruu bineensi kun uummata keessa akka gadi lakkifame isaan sodaadhaan. Achi qofaa miti magaalaa amma naannoo Arsii lixaa kana keessa illee aanaa gara afuruma akkasii jira. Fincaala bis kan wajjin wal qabatee village ecotourism kan jedhu amma haaraa fidanii sunis akkasuma galmaa'eera. Kunis kan magaalaa kanaan waluma fakkaataa waluma hordofaa jechuudha. Kanaaf Gujii keessa illee akkasuma jira. Guutuu Oromiyaa keessa taa'ee akkanaa kun yoo babal'ate dimoogiraafii biyya kanallee jijjiiruuf gahee guddaa qaba. Sodaan kiyyan guddaa isa kanaan. Waan akkana waan amma jettan kan biraan inni fa'aa wajjin wal qabatee naannoo Konsoo kana uummata baay'ee lafa hedduu naannoo Oromoo irraa eegalee hamma Taltallee akkas lafa Konsoo lafa baay'ee tura. Uummanni akkanumaan kaafame
Uummanni baay'een hedduu dubbataa turani. Umarraan gaangudhaan itti fakkaatu. Ibina akkuma amma naannoo Abbaayii kanallee akkasuma. Kanaaf uummanni akkana buqqifamee hiriirfamu kunillee yeroo tokko tokko yoo dhaabatanii ilaalani. Dhugumaan nuti amma enerjii kana baay'ee waan hedduu argachuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf amma bishaan gahaa qabna. Bishaan gahaa kanneen fayyadamnee misoomsuunis ni danda'ama. Akkuma amma godhamaa jiru kana. Isaayyuu buseeraan itti fayyadamnee buseeraan misoomsinee gaarreen kanneen irraa uummata naannoo kanaa buqqisuu irraa kana feeni uummata kana lafa kanaas bishaan kanaas nama kanaas deebisanii misoomsuun sirriitti ni danda'ama. Wanti kun guutuu Oromiyaa keessa waan amma keessa naannoftanii yookiin bal'inaan waan hin agarreef Harargee fi Arsii kana qofa kaasaarra malee guutuu biyyaa wantoonni jiran jiru. Deebiin misoomullee ka'ee galan jiran naannoo amma sinii nama jedhu kana. Sirnaan dhaabbatee kan misoomaarus jira. Misoomsuun bakka humna naannoo san jiru hin miineeti yoo ta'e bareeda. Garuu gaafa miidhaan ta'a fakkeenyaaf uummanni laga dammii kan shaakkisuu jiru kun yeroo sammuu uummanni yaa'an uummanni yeroo qabsoo san akka taatu ni beektu. Maal fayyadama uummanni sun achiis maaltu siiqeef? Har'a garuu warshaan sun guddeebee hojjetaa jira. Uummanni naannoo sanii nama meeqatu du'e, nama meeqatu irratti wareegame, nama meeqatu keessaa irra buqqa'e. Guyyaan gootota Oromoo Eebile 15 waggaa 41ffaan har'a Eebila 15 bara 2025 uummata Oromootiin kabajame. Dhumaatii hooggantoota ABO irratti Eebila 15 bara 1985 dhaqqabee fi muddee 23 bara 1981 dirree dhihaatti mudate hordofee ABO'n bara 1985 Eebila 15 guyyaa gootota Oromoo jedhamuun waggaan akka yaadatamuuf murteesse. Bara kanas uummanni Oromoo haala hammaataa keessatti gootota Oromoo kaayoo sabichaatiif aarsaa kafalan maraa yaadatee jira. Guyyaa kanaan wal qabsiisanii namoonni baay'een akkasuma hayyoonni Oromoo gara fuula sooshaal miidiyaa isaaniitiin waa hedduu dubbataa jiru. Guyyaa kanaan wal qabsiisee Taayyee Danda'aas akkasichuudhaan gara fuula feesbuukii isaa irratti dubbate. Goonni gaafa jiru biyyaa fi sabaaf gaachana, gaafa du'e ammoo dhalootaaf fakkeenya. Sanaaf seenaa gootota barayyuu yaadatu. Ijoon dubbii duudhaa jaraa jiraataa kaayoo bilisummaa haqa nagaa fi qaananii sabaa milkeessuuf gurmuu cimsitanii xiiqiin hojjetudha jedhe. Itti dabaluudhaan xiinxalaan siyaasaa Oromoo obbo Jawaar Mohammad akkas jechuudhaan dubbate. Baga guyyaa gootota geessan tibbana gaaddisa hooggansa Oromoo ijaarree wantoota mootummaan naannoo Oromiyaa raawwachuuf waadaa gale keessa alaabaa gadaa alaabaa naannichaa taasisuun alaabaa ABO akka faajjii qabsoo Oromootti beekamtii kennu guyyaa gootota Oromoo akka mootummaa naannootti waggaan kabajuu ture. Wantoonni kun walgahii caffee itti aanutti dhiyaatanii seeraan tumamanii akka hiikamaniif dhaadannootu ture. Waggoota 5 booda tokkos raawwatamee laata jechuudhaan mallattoo gaafii kaa'e. Xiinxalaan siyaasaa fi hayyuun Oromoo obbo Jawaar Mohammad. Magaalaan Harar miseensa Federeeshinii Magaalota Turizimii Addunyaa ta'uun ibsame. Iyyanni miseensummaa magaalaa Harar Konferensii Federeeshinii Magaalota Turizimii Addunyaa Hoongongitti gaggeeffame irratti fudhatama argachuun isaa bulchiinsi naannoo Harar Boordiin Badr himanii jiru. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota keenya odeeffannoo keenya guyyaarraa kanumaan goolabnee jirra. Odeeffannoo keenya biraatiin amma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jennaa. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa ta'an yookaan sabskiraabiin godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya waan nu wajjin turtaniif galatooma ulfaadha.